bu'oota uummataa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti tasgabbii dhabiinsa mudate hordofuun labsii yeroo atattamaa ji'oota 6 dura labsame dheeressuuf wixinee dhiyaatu irratti boor yaa'ii adda ta'a. Manni marichaa yaa'ii kana irratti yeroo aangoo miseensota boordii raawwii labsichaa qoratanii akka dheeressuuf jiru maddeen mana marichaa 3 BBC'tti himani. Gama biraatiin sochii biyyaalessaa Amaaraa abin bakka bu'uun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an Dr. Dassaalany Caannee humnoota nageenyaa mootummaatiin to'atamuu himameera. Dr. Dassaalany roobii kaleessaa kan to'ataman ta'uu miseensi maatii isaanii maqaan akka hin eeramne gaafatan BBC'tti himaniiru. Hirphaa Gammachuu dabalata qaba. Miseensi mana maree kun kan miseensota nageenyaa afuriin guyyaa roobii amajjii 31 bara 2024 kan to'ataman ta'uu fi miseensota arfan keessaa 2 kan uffata dambii poolisii federaalaa uffatan akka ta'e maatiin himaniiru. Namni miseensa maatii Dr. Dassaalany ta'an kun haala ture BBC'tti akka ibsanitti miseensonni nageenyaa kunneen Dr. Dassaalanyin kan to'atan mana isaanii addabaabayii Teewodiroositti argamuttidha. Karri irra deddeebiidhaan rukutame yeroo eenyu akka ta'an gaafadhutti namatti muudhaaf hayyamuu hin turre kan jedhan miseensi maatii qondaala kana karri banamnaan Dassaalany seeraan barbaadamtaa jedhanii fudhatanii jechuudhaan haala ture himaniiru. Dr. Dassaalany erga roobii to'annoo jala oolfamaniin booda kamisa mana isaanii keessatti sakatta'insi sa'aatii 2 fudhate taasifamuu miseensi maatii kun ibsaniiru. Miseensonni nageenyaa sakatta'insicha raawwatan 6 mana keessaa waraqaa, filaashii, bilbilaa fi taabileetii fudhatanii deemaniiru jedhan. Dr. Dassaalany wayita ammaatti kutaa qo'annoo yakkaa poolisii federaalaa Meeksikootti akka argaman kan ibsan miseensi maatii kun maaliif akka to'ataman garuu hanga ammaatti wanti beekan akka hin jirre ibsaniiru. Dr. Dassaalany Caannee walga'iiwwan mana maree bakka bu'oota uummataa irratti mootummaa ministeera muummee Abiy Ahmad cimsanii qeequudhaan beekamu. Bakka bu'aa abiin kan ta'an Dr. Dassaalany walga'iiwwan paarlaamaa ji'oota muraasa darban irratti hin argamne. Miseensi mana maree kun walga'ii paarlaamaa bara darbe adoolessa keessa ture irratti ministeera muummee aangoo isaanii gadhiisanii bulchiinsa yeroo siivilii ta'etti akka dabarsaniif gaafachuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Tigraay Shira Indasillaaseetti gargaarsi midhaan nyaataa buqqaatotaaf dhaabbanni nyaataa addunyaa dhiyeesse kan yeroon isaa darbee fi fayyaa miidhuu waan danda'uuf akka hin raabsamneef dhorkame. Dhiyeessiin daakuu kun kan shaame ta'uu fi foolii badaa akka qabu kan himan magaalichatti itti gaafatamaa ittaanaa damee tajaajila mootummaa Obbo Girmaa Equbaay dhaabbata nyaataa addunyaa WFP fi World Visioniif xalayaa barreessuu isaanii BBC'tti himaniiru. Aftan مجلس الرعاة نتوقع مثلا زلوا ملكتك هذا ناي نقص زلوا Gama to'annoo fayyaatiin mallattoowwan 4 daakuu keessatti argaman adda baafneerra. Kan jalqabaa kan shamedha. Kan lammataa jajjabaateera. Sadeessoo foolii hamaa qaba. Afraffaarra immoo yeroon itti fayyadamasaa akka lakkoofsa Awurooppaa ji'a guraandhalaa dura otoo faayidaarra oolee akka gorsuu irra jira. Nuyi kan dhaabsifne gaafa 29ti. Kanaaf ji'a haaraa kanatti hojiirra hin oolu jechuudha. Isaan garuu kana otuma beekanidha raabsutti kan seenan. Nuyis kanarra hundaa'uun WFP fi isaan irraa fuudhee kan raabsu World Visioniif raabsaa akka dhaaban xalayaa barreessineerra. Midhaan gargaarsaa kun erga yoomii qabee raabsamaa ture jennee kan gaafanneef guyyaa 3 ni ta'a. Mankuusaa tokkotti kan argine kuntaala 183 namoota deeggarsisaan barbaachisuuf raabsineerra nuun jedhan. Kan achi gahe kuntaala 5,000 ture. Mankuusaa isa biraa keessaa ammoo gara kuntaala 200 kan ta'u raabsaniiru. Deebisaa jennee xalayaa barreessineerra. Hanga walitti qabamuttis kanneen fudhatan akka ittiin fayyadamneef odeeffannoon isaan biraa akka ga'u irratti dubbanneerra. Kan raabsame deebisuuf saffisaan hojjetamuu hin danda'amu turees jennee gaafanne. Kallattiin keessa seenuu hin dandeenyu. Ogummaan keenya waan nu dirqamsiisuu fi amma kan jidduu galaa jirru. Wiirtuulee buqqaatonni jiran keessa raabsameera. Wiirtuuwwan kanneen keessa ammoo kan jiran kanneen lixa Tigraay irraa buqqaanidha. Gama kanaan bulchiinsa akka beeku xalayaa barreessuun beeksisneerra. Kanaan alattis dhaabbileen qarqaarsaa kunniin wiirtuu buqqaatotaa keessa hojjettoota waan qabaniif gama isaaniin akka sassaabamuu fi nyaataaf akka hin oolle walii galleerra. World Vision yaada wal fakkaataa akka qabanii fi dhimmicha kaasuun keenya sirrii akka ta'e nutti himaniiru. WFP'n garuu haa mareennuudha kan jechaa jiran. Namoonni isaanii saamuda fudhachuuf Finfinnee irraa dhufaa akka jiranis odeeffannoon qaba.
Gargaarsi raabsame kun eenyu kan gale moo mankuusaa keessa kan turedha? Midhaan raabsame kanarratti odeeffannoo guutuu hin qabu. Guyyootaan dura garuu konkolaattonni hedduun fagoo irraa dhufan natti fakkaatan dhaabbatanii argeera. Keessattuu mankuusaa gunaa jirutti. Hawaasni midhaan kana fudhatan of eeggannoo akkamii gochuu qabu? Dhugaadha, namni rakkate akka jiru nu hubanna. Biyyee irra ciisee akka jirus quba qabna. Haa ta'u malee beelee midhaan shame nyaachuun rakkoo keessa akka hin seenneef gargaarsi biraa dhiyaachuufii qaba. Uummanni keenyas lakkiin nyaatinaa jennee waan dubbanne kana simatee qaamolee dhimmichi ilaallatuun hanga sassaabamutti akka dhimmatti hin baane ergaa koo dabarsuun barbaada. Walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Gujii akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 13 bara 2016 adeemsifamuuf jilli gadaa sirnoota adda addaa gaggeessaa ture. Warri jilaa kun tibbana ammoo lafa ardaa baalliin itti dabarfamu me'ee bokkootti ijaarsa qaccaa eegaleera. Ijaarsa qaccaa eebbisanii kan jalqabsiisan ammoo abbaa gadaa Gujii kan baallii gadoomaa dabarsuuf torban muraasni isaan hafu abbaa gadaa Jiloo Mandhooti. Ofii ijaarsi qaccaa maali? Ogeessa aadaa fi turizimii godina Gujii fi qorataa aadaa kan ta'an obbo Duubee Adulaa waayilli koo maatii olaanaa dubbiseera. Qaccaa jechuun akka qubsumaa jechuudha. Qaccaa ijaarrachuu jechuun yeroo hundumaa abbootiin gadaa yeroo ardaa jilaarra naanna'anu qaccaa dhaabbatu jedha. Qaccaa dhaabbachuu jechuun addee qubatanii namatti tajaajilan haala mijeeffachuu isa jedhu mana yeroo jechuudha. Mana yeroo ijaarratanii achitti tajaajila kennu. Inni kun bakki tajaajila mana yeroo kun qaccaa jedhama. Qaccaa jechuun addee abbootiin gadaa tajaajila itti kennuufi mana itti ijaarratanuu jechuudha. Mana jireenyaa guutuu adoon ta'in mana yeroo jechuudha. Yoom ijaarama waan kun? Yeruma hundaa ijaaran. Amma waggaa 8 keessatti ardaalee jira baay'ee naanna'amuti. Bakka ardaa jilaa tokko ka'ee miilaan yennaa naanna'anu uummatarra naanna'anii uummata bulchuuf naanna'anii bakka itti qubatan hundaa qaccaa ijaarratan. Kaan ammoo abbootiin gadaa amma baallii kennuufi yeroo ardaa jilaa me'ee bokkootti qubatanu isaanillee qaccaa me'ee bokkoo irratti bakka qubsumaa qopheeffatu jechuudha. Hanga jilli kun raawwatutti abbootiin gadaa achi keessa jiraatu? Achi keessa jiraatu. Kun ammoo Gujii keessa abbootii gadaa 3 jira. Gadaan uraagaa jira. Gadaan maattii jira. Gadaan hokkuu jira. Yuuboti jiranii. Isaan kun ardaa me'ee bokkootitti galanii ardaa jilaa me'ee bokkootti bakka qubsumaa raawwatu jechuudha. Qaccaa kana innaa dhaaban immoo abbaa gadaatu eebbisee jalqabsiisaa jedhani. Exactly. Abbaa gadaatti jalqabsiisaa. Yoo jalqabsiisanu aananii fi dammaan dongorani. Kan ijaaru immoo eenyu? Hawaasa moo? Eeganni jalqabsiiseen duuba hawaasni ijaaraaf jechuudha. Mana hagamiitu ijaarama amma achitti? Manni akkuma gadaatiin ijaarratanii kun ammoo warri baallii fudhatullee hagadaa 3tu gara garatti ijaarrataa jechuudha. Hayyuun Bahaa Oromiyaa afaan Oromoo guddisuun maqaan isaanii ka'u Sheek Mohammad Rashaad Abdullee gumaacha isaaniif bakki hin kennamne jechuun maatiin komii dhiyeessu. Sheek Mohammad Rashaad amma lubbuun hin jirani. Maatiin isaanii garuu jiru. Kaan Saawudii, kaan ammoo biyya keessa magaalaa Adaamaa jiraatu. Haati warraa isaanii adde Kariimaa Rashiid hojii Sheek Mohammad Rashiidiif utubaa turani. Amma garuu dagatamanii rakkataa mana namaa jiraatu. Haala maatiin isaanii keessa jiran BBC'tti himaniiru. Hamzaa Hussein. Hayyuun Bahaa Oromiyaa quraana gara afaan Oromootti hiikuun yookiin fassaruun sagaleedhaanis qopheessanii kaasetaan uummata biraan gaan Sheek Mohammad Rashaad Abdullee haga gumaacha isaanii bakka hin arganne jechuun maatiin yeroo adda addaatti komii dhiyeessu. Carraa Somaaliyaatti argatanitti fayyadamuun raadiyoo afaan Oromoo jalqabaa achirraa dabarsuu ka'ee galan hayyuun kun dagaagina afaan Oromoofis guddoo gumaachaniiru. Sheek Mohammad Rashaad umurii isaanii lafarra turan keessaa gara caalu biyyoota Arabaaf kaan keessa naanna'uun hojjechuun dabarsan. Saudi Arabiyaatti yeroo isaanii ka dabarsan quraana gara afaan Oromootti hiikuu irratti dhumarratti gara biyya isaanii deebi'anii yeroo dheeraa osoo hin turin boqotan. Sheek Mohammad Rashaad Abdullee haadha manaa 3 fuudhan ijoollee 5 godhataniiru. Haati warraa isaanii ka jalqabaa wayita isaan Soomaaliyaa turan boqotte. Lamaan booda ammoo erga gara Saudii malanii fuudhan. Haadha warrootii isaanii 3 keessaa hojii kana irratti ka utubaa ta'uun jabeessaa turan adde Kariimaa Rashiid jedhamu. Akkaataan isaan itti walitti dhufan ka isaan hin eegnee fi haga yoonaa akka isaan ajaa'ibu ibsu adde Kariimaan. Sabuma walitti nu fide anillee nama beekadidee hojii diraanee sama rabbii walitti nu fide makkattilee
akkanuma qollu walitti dhufnee rabbiin dhiisuu nama wajjeessaa bulle gaarumatti waliin aarsisaa walitti naaree hojii jiraataa turre wal jaalannu kitaaba sanillee wal gargaareetu wajji wal xabbaagee rabbiin dabarsee hanga sadii kan rabbii gargaaru malee gaafa biraa wal isin akkuma haala fakkiidha wajji akkuma gaariitti hojii jirannee turre biraa manallee hin qabnu manallee rabbiin nu kennee mana sun keessa nu wajji seenyu waggaa 20 ta'uuf waliin jiraatanis ijoollee waliin hin qaban garuu haadholii ilmaan isaanii kaan caalchisanii ilaalu ijoolleen isaanii akka haadhaatti isaan ilaalu. Ijoollee ani qabu manas lamaan nu kan ijoolleen cima isaanii si malee ofii qabu maalidha isaanillee nama jaalatan bisillee harma jaalattiin akkuma lamaan ta'e hojii jiraatu ture mallee nama baasina gargaaraa ture alhamdulillah nama jaalala hojii jirru. Hojii Sheek Muhammad Rashaad Abdullee keessatti keessattuu yeroo isaan quraana hiikan yookiin fassaraa turan hamilee ta'aa fi gargaaraa turan isaanillee bira jiraachuun koo akka isaan onnachiise himaa turan jechuun waan waliin hojjechaa turan yaadachiisu Adde Kariimaan. Adde Kariimaan Makkaa irraa biyyatti galanii Adaamaa jiraachuu erga eegalanii waggaa 5 caaleera. Mana Makkaatti namni kenneefis dhiisanii galan. Adaamaatti mana kiraa achi ammoo mana namaa jiraachaa jiru. Mana argachuun sadarkaa hawwii fi gaaffii qofatti akka jalaa hafe ka himan Adde Kariimaan barreeffamaan illee waajjira galfannee fala dhabnee manuma obboleettii kiyyaa jiraachuun murteessa jedhan. Adde Kariimaan ammaan tana homaa harkaa hin qaban. Ijoolleen illee harka qalleeyyiidha. Adbaan manaa isaanii maatiif jedhanii waan ol kaa'an hin qaban. Kanaaf yoo xiqqaate manumallee osoo argatanii fedhu. Adaamaa mana fedhee gaafa jira mana fedhee tan galee jaara obboleettii kiyyaa na fedhee bal'inta obboleettii kiyyaatti kana jaaratti shimaan na kaddaba isinillee ijoollee wajji malee nan qabdu ishillee dadhabduma akka ofishillee nama dadhabaadha na kaddamaatuma jedhe rabbi jazaa holee obboleettii kiyyaatti na kaddaba kan galee malee nam tokkollee nama oromoorraa nam tokko nagarre. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee oromummaaf waa gumaachuudha yeroo hunda yaadi isaanii jedhu Adde Kariimaa Rashiid. Oromoma fayyada jennee warra qiyyafa waa godhan jennee manan jiraatan jennee akkanumatti jiraatu turre. Oromoma fayyadee biyyi xiyyaa fayyada jennee umriin isaanii dhumsee wal fayyaa godhamanii rabbiin gara deemsise. Kaaseta bee hagurgurmes gurguree haala namaa waldan isaanii isaan facaasuma barbaadan malee duniyaadhaan barbaade waan gurguradhan jedhan kan nama malleedha. Waa'ee seenaa isaa fi kitaabilee isaa akkamiin Oromoo biraan geenya ka jedhu qorumsa ta'eera jedhan ilmi Sheek Muhammad Rashaad Abdullee Sheek Khalid Rashaad. Waliigalatti Sheek Muhammad Rashaad Abdullees ta'ee maatiin isaanii akka maatii gootaatti waan isaaniif malu hin arganne jedhan. Oromoon waa'ee Sheek Muhammad Rashaad Abdullee kana hin jabeessine waa'ee inni Oromummaa gartee itti badhaase kana gaafa inni Adaamaa jiru amma ta'e 5 namni quban qabu hin dubbisan. Kanaaf inni waa'ee isaan arganne akka Oromootti hin arganne waa'ee inni lafaatti Oromootti lafa hin arganne amma jaartiin isaa uummanni isaa amma Adaamaa jirtu mana seera keessa jirti namni quban qabu. Faawundeeshinii maqaa isaaniin hundeessuuf yaadanillee deeggarsa mootummaa hayyootaa fi uummataa dhabuun akka karaatti dhiisa.